لا أما نموني في القتول على الله أيوان بالجبل الشاب سنداته وجرد الدولة موصل راو يروبوتي قولنا بالرأى مرسو بايو إنساني أنت جلدن أمي أمنا لبك تشاكراتي فوني تشكلا بوستك يابا شدو yeroo marasiin gammadaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamtuun dubbannu dansaa siin jenna yennaa marasiin gammadaan waaqa kenna toltee hammaatullee hamaan dubbannu dansaa siin jenna baay'ee lakkoofsaan oliinu keessaan dhumu wanni siin jennu yaa siin jennee ibsina kabaja sii qabnu baay'ee lakkoofsaan oliinu keessaan dhumu. Maqaan koo Yesuusin jedhama. Yesuus waan na jaalateef abbaa fooniin qabu kan na guddise xonqaa'ee dhajaa ta'eef waggaa 25 isaa galagalee ture. Ji'a sadiin booda immoo jireenya haaraa argadhe jechuudha. Ji'a sadii amma erga amanee Waaqayyo ergaan guyyaa amaneeti inni kaleessa lafa onaatti na beeku sun hamma har'aatti na wajjin jira. Mee xiqqoo ishee saba kanaaf wantoonni akka ta'utti mana xanqaa'ee keessan tureetti hagamiif turte mana xanqaa'ee keessa akkamittiin dhufte? Ashika seexan na gubattu maayikii akkattan qabadha ifama ittiin. Jagna Yesuus. Wangeelaawi ገብቶ አይደለም ከጠንቋይ ቤት 25 ዓመት ሙሉ የተቀመጥኩበት ጠንቋይ ቤት መዞ ያወጣኝ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው። ergam mana waaqayyo ani duraan dursee mana waaqayyo keessa namoota mana waaqayyo keessa baasuudha hojiin koo amma immoo mana seexanaatti mana waaqayyotti galchu. Namni deena taaqallaachu seexanni hilkaan hin qabu waan dhiirette fokkorti Yesuus garuu gaafa itti dhaqe. Ila kaleessa bakkeen ture sanitti jechuun midhaan nyaachuun naaf hin eeyyamamu. Ani alaqaa seexanaati jaa ta'eef alaqaan naa gadi immoo bishaan keessa isa ba'uudha. Bifa adda addaatiin ba'uu danda'a. Gin qoricha 32 isaa ol kan ta'u ammameeni akkuma isinii kanatti seexana ofirraa baasee ala godhee amma namoonni hin jiru ta'a. Namoonni akka kottu hojjetan fakkeessanii matsaaf quddusii baatanii warri jirtan abiddi Yesuus isin gubajaa ta'eef dafaa keessaa maladhaa isiniin jedha. Gaafa sani seexana of keessaa baasee ala godheeni qoricha isaa qabadhee gala. Nama 5 nama 4 adaraa keessan immoo laphee keessan na eega ammaa miti kanan jedhe. Ji'a sadiin booda amma hin jiru kan Yesuus ta'eera. Innaa waa'ee kun dhugaa baay'ee namatti tolu. Maaf akka ta'e beektu Waaqayyo waa'ee keessan irratti jechuudha. Eenyuyyuu onnatee eenyuyyuu abdatee oduu hin taane mataa isaatti inni bichaan abdateetti kan si bira dhufu. Ebeelu si qarqaara, ebeelu wayyaa sii bita, ebeelu mana kiraa sii fuudha, ebeelu sii godha oduu hin taane inni lubbuu isaatii hin sassanne sun inni murtoo lubbuu isaatti ani kaleessa biyaansi bishooftuu keessatti hoteelli nan beekne hin jiru. Maaf qoricha dhiyeessan ani hin sodaadhu isin hin sodaatina. Omaan an godhan Kiristoos dabarsee waan an kenniniyaas seexanni an godha irratti hin qabdu. Sababni isaas dhiiga isaan na bitee rajaa ta'eef. Nama kamittuu na abdadhan kophaan ba'a kophaan gala. Sababni isaa Kiristoos inni naa du'e sun seexana kottee koo jalatti ijaarame. Ilaamee isin hin galle malee jechuudha. Gaafa isin akkatti teessan kana seexanni dhokatteellee isin laaluu hin dandeessu. Maaf seetan jabina keessan
gaafa maqaan isaa irratti waamame taanani mana seexanaatti gaafa maqaan beentotaa ka'u ji'a ja'aaf seexan hojiin hojjetu. Yesus Kristus amantus amanu batus maqaan isaa galmaa'e taana ati manaafaris namni tokko ani ko maali godhee jira mana waaqatii ba'ee jira inni garuu gaafa isaa jilbeeffattee maqaa isaa ofirratti waamtisanii si beektu. Ati achis ba'e waaqeffattis waaqeffatanis waaqaf rakkinaa miti. Inni garuu gaafa ati Kiristoos Yesus ati ammaan booda jireenya koo jettee harka itti kennatte sanii kaasee maqaan kee galmaa'ee jira. Saniif jechuudha kan ani yeroo baay'ee yaa'u agalgayoota irratti hojjedha dhiifa manaa godhaa namni waaqayyo. Maali nan beekama seetan footoo namootaa kaasee footoo namoota mana xonqaayii keessa geessuudhaan nan beekama afaanin immoo itti mee sararatanyaa ta'ee mana namaa galee irsaaf niitii kophaa nyaachisuudha. Adaraa keessa warri irsaaf niitii taatan kophaa nyaatin ashi. Maaf akka ta'e beektu naannoo Wallaggaa amma seexan hin deemu. Isa dhufaa gooftaa Yesus Kiristoos isa fuulduratti asinitti himaa nu jechuudha. Walqixxee dabarree hin beeku Wallagga hin deemu. Dhufaa isa Kiristoos Yesus isin jedha anarra daffaari mana seexanaa keessa hin jiru sababni isaa waggaa 25 kaasee waggaa 5 kaasee amma 25 na guddisee jaatee anumtu biyya tokko seexanan ta'a. Amma garuu waggaa of Yesus. Innaa maaliif Wallaggaa akka hin deemne beektu isaan firii guddaa wayii qabu. Firii sun mana seexanaa jira. Firii guddaa qabu innaanis guddaanis walitti sassaabamanii ijaa nyaatanii Kamtu jechuudha. Hawaasni waaqa galateeffadha waan amma kana isin dhaabatee jedha. Yeroo baay'ee agalgaayoo irratti ergama. Agalgaayoonni na qabusi anis qabee geesseera agalgaayoota baay'eedha. Anaa miti qabee tumitire samijaa ta'eefi amma immooyu waltaanii jechuudha. Kadhannaadhaan na qarqaartanii harka wal qabanneetu warraan achi geesse isaan bichaa miti kan biraatti reeffannee dhufnaa jechuudha. Kana hin amantu miti daa'ima jaatu jira yoo achi keessa daa'ima jaa keessa mucaa tokko baafadheera. Innis immoo maskaramii kanarra masawaata godhaman. Gaafa qoomee bultii afuriiti kan masawaata godhamu mucaa sana yeroo biraa fidee dhufa in argitu jaasinaan agarsiisa rakkoo qabu tokko baafadheera isa kaan immoo kadhannaadhaan na bukkee taa'aati faarisni waaqeffadha apostil shaashaa biraa waliin kadhanneetu mootummaa waaqayyootti gallaa jechuudha. Ameen. Egaa amma maal ta'e seetanii kaamee amma waaqayyo mana kana seenee waan na hojjete dubbadha maaf dhuga ba'iitiin koo kana bichaa miti hedduudha waa'ee beeta kiristaanii waa'ee agalgaa isinitti himuun danda'a rakkoo qabanii kafaltiin qabu banatsaa seexaanin mandar እናፈርሳለን የክርስቶስን ወንጌል ደግሞ እናሰፋለን አሜን warri ala jirtani namoonni tokko tokko sinan beeka warri goyoomsuudhaan maxaafa quddusii
maal qabatanii warri saba waaqayyo goyoomsuu barbaadani abiddi Kiristoos Yesuus isin qaba ijaa ta'eef hin gowwoomina. Nuufeentedha jettanii haati koo dhibamtee abbaan koo dhibamee maaloo ta'e barbaachisoo ta'e maqaa keessa waamuu nan danda'akin hin barbaachisu. Of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyo saba isaa fuuldura ibiddaan ba'eera. Maaf akkana jedhe beektu warri kaleessaa na wajjin hojjetan hin jiru waan ta'eef. Balbala irratti si eegnaa hin sodaattu jettan immoo Yesuus kan nama sodaachisne na wajjin jira waan ta'eef. Akkas ta'e ka torbanarra gaafa bultii 25 abbaan tokko mana naa kennanii turan. Gaafa gooftaa fudhadhu dhugaa kana ba'ee jechuudha mana naa kennaniitu bakka amma dhumaatti taa'inaan jedhanii yoo duraay ajjira shukutteere natti fakkaata baay'inaan jedhan. Duubatti na deebisuufi garuu kan na qabatetu jabaadha malee. Amma achi gaafa 24 baay'inaan jedhanii gaafa 25 birri 200 ijoolleerra liqeeffadheen galee fuulduma sanitti mana kiraa birri 400 argadhe. Birri 200 kanfalee birri 200 argattaaf. Barri koo cufadheeni waan jedhame kadhatamu hin beeku ji'a 3 kan qara gooftaa dhufe. Jilbeeffadheen faarfadha. Maal jedhe seetan faarfannaan isaa Sidaama የተተበተበው ሰንሰለት አስፈሪ የሕይወት ጨለማ በድንገት ጠፋ ገፈፍ አለ ከሰማይ አንድ ድምፅ ሲሰማ እቱማ ፉፌ ናንከዳዴ አኔ አከናን ጀዴ ዋቃን አኒ አማቲ መነ ሴጠና ገለገላን ቱሬ አማቲ ጅሩሞ ከነን ጀዱን ቃቡ አማቲ አካወንቲ ኮረ ሆምቱን ጅሩ በረጤ በሩምሳ ቃቡ ሀዳን ቃቡ አባ ቃቡ ኦቦላን ቃቡ አቲ ሀዳ ኦቦላ ተኤ ናዱፍቴ ጅርተ ኢጃ ተኤ አማ ነረት ሙለዱን ጀዴ ሰዱባን ሲኒን ጀዳም ነረት ሙለዱን ጀዴ digdamisha sambata guddaadha gaafa digdamisha nan kadhadhe inuman sin jedhe waan nyaatu qabu waan dhugu qabu birri kudha wayii namni wayii naa kenne ishii daabbootti midhadhe daabboo bichaa nyaadha biddeena nyaadhu ijaa ta'eef achitti nyaatamu biddeenni yaa'u biddeena dheedhee waan nyaattuufi namni ta'uudhaaf biddeena nyaannaan hojiin isaa hin diigamu. Setan hin qabat imbeti kanaaf wanta qabdan zumettanii tuman qabina amantaadhaan qaba hojii seexanaa diigdu jaa ta'e kaza maksanyos charchi deemee waaqeffadhee nan galee roobis nan oole kamisas nan oole garuba torban irraa nan dhufe jechuudhaas kadhadhee ture gaafa bultii 25 galeera manichatti 200 gooftaan hin kaffalee amane guutumaan guutuutti amane gaafa kamisa garuu 200 naa dhufe kaffaladhe. Oduna sin dhufin jechuudha kaza gaafa jimaata eddanan dhufe nan kadhadhe naannoo kana nan taa'e manarra hidhadheeru kanattan jira bakka namoonni yoo faarfatan an taane sababni isaas isa kanatti keessaa na fidee dhufe deebi'ee harka jallootatti galuu hin barbaanne kaleessa daa'imummaadhaan galeen ture har'ammoo yoo gale naqala seexan akka nan galle faana amma waaqa kana wajjin wal dorgomuun qabaa jechuudha sababni isaas dhiigni isaan irratti waamamee jira aboon mucummaa naa kennamee jira mucaasaa immoo abbaan akka itti jiraachisu abbaan beeku ani jaalladha waldaatti bilbilee kana naa godhaa jechuun nan danda'a ture gin hin gooru hin dawwala waaqumatti hin dawwalan hamma daa'ee torga kan hin madoofne hin argu namatti yoo bilbiltani kaleessa mana seexanaa turte maaliif birri achi Kiristoos immoo isa kaleetiin oduu taane kasi beeku isa har'aate inni kalee achumatti hafe ka Kiristoos immoo nafa rurrugudhame san nafa boqocoorame san nafa mismaarii caqacaqe san achitti gate nafa haaraa uffatee ba'e miti amma keessanillee beekuu bara akkas miti dubbichi ስለዚህ ትግስት ትናንትና ጠንቋይ ነበረች ክርስቶስ ደግሞ አያውቃትም በጠንቁሎና ትግስት ትናንትና ክፉ ታረግ ይሆን
ወልዳት ብልብለ ማለ ዋነኛ ጥቃቤ ይሄው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው። አልተናገርኩም፣ አልደወልኩም። ስልካቸው አለ መደወል እችላለሁ። የሐዋርያው ጋር መደወል ግን አልደወልኩም። ክርስቶስ አረኩ ስልኬ የስጋ ስልክ ማለት ነው። ትግስት እኮ ዋንተ ወዴራ ምቲ ማለሽን ሞምቱ ፍት ክርስቶስ ግን ልቡሳ ደበርቴ ሲከነ ፍጤር ታይደ ሲንጋፈት አካስ ምድረ ሰኒፍ ክርስቶስ መጣ ሙጥኝ ሄደ ነንዱፌ ኢሳኑ የሙደ ወሪ ሆማ ከሳን ቀብ ወሪ ማነስ ዋና ተንቀብ ኪስ ከሰ ወሪ ዱዋታታ አብዳታና አባሰ ስክታ የተሙቲ ከፈሰ አሃ አካሴ ላይ ታደበ ማርያንስ ሙጃ ክርስቶስ ምትረ እንዴ ነማቱ ለፈቀለት ነበር ከማለ ክርስቶስ ለፈራት ነበር ካ አገን ናና ባደ ጋፋሳ ነማሻን ቆፋዳ አማናኒ ካንታ ካኒ በከ ከራዳለ ታንጊዜ ጀት አሜን ጀደ ፉዳል ናንታ ታኤ ገለ አገቡራ ዱጋ ኢየሱስ ለነገሩ አችንትስ በረጅራኒ ዋንም ባየኛነት ከዛ ከረደድ ማራፈ ለለም ጉያ ሰናላለ በመሞ አናት ኢሳአዱ ገደ ዶንታኔ ኢሳአዱ ኦሊያደ ተምኒ ኢምባራነ ደዮ ዱጋ ቆታ ኢየሱስ ተከተከ ልብስ ናላቱ ታበባኪ ሰውታ ይበረፈም አንደንደ ግን ይሄ በጣም እና ናንገለ ራፈይጅ ድብቅ ያለ ውስጥ ነው ያለው። ስልክ ተደወለ 11 ቤት ነው እንዴ 11 ቤት ነው ዶቃ ቤት ውስጥ ራስ ወኛ ተደወለ 11 ቤት ነው መጨረሻው 05 ነው ተደውሎ ትግስት ትባላለች። አዎ ትግስት ትባላለሁ። ሸምሱ ወፍጮ ቤት ገበያደ ሸምሱ የሙስሊሞች ወፍጮ ቤት ታውቁታላችሁ አይደል? እዛ 50 ኪሎ ነጭ ጤፍ ተቀምጦልሻል ነው ሰይታው እግዚአብሔር አምላክ ምስክሬ ነው። እውነቴን ነው የምላችሁ። አላመንኩም። ስልኩን ዘጋው ሳላዳምጠው ዘግቼው ድጋሜ ደውለው ነይና ወሰጂ ትግስት አይደለሽም እንዳለኝ አሃ ነኝ እሺ ብዬ ስሄድ ማለት ነው ስልክ ቁጥሬ ማዳበሪያው ላይ ተጽፏል። ከዛ እሱን ወሰድኩና ገባው። የሆነ ሽማግሌ ወደ ቤተልሔም ገስታውስ አካባቢ አለ አውቀዋለሁ። ትልቅ ሰው ነው። እምነቱ ግን እስካሁን ምን እንደሆነ አላውቅም። ክርስቲያንም ሊሆን ይችላል። ይሄ በረንዳ እኮ አለኝ አልኩት። ባዶ ነው። እኔ ጋር ረከቦት አለ። ለምን ቡና አጀምሪም አለኝ። ታዲያስ ኦዱማን ጀሊና ወጨቻ ጅሩ ክርስቶስ ነው እንጂ ረቱረ ካንሰና ጃዩ አኒ ሰምበ ኩኒ ነቤ ናማማ ናማ ጦንጋይሴ ክርስቶስ እንጂ በተምዲ እንጂ ፑንጃ ለተጋሩ አማይኒ ኢሳ ጅልቤ ከቱጠ ይገማለ ሰባን ሚሳማ ኢኒ ተዳረኩ እንደ ክርስቶስ ዋቃ ጃላላት ሴጣን ጃላላ ይጃን ቀምደ ቦክስ ዳንስ ዳንስ ይሁዳ ተረኮም ነው ሰኒፍ ናሚጃታ መሃል ሁሉ ናዱሜራ ወንድ ሁሉ ጉርቱዳ ክርስቶስ ወጅኒ hojiin jamara wantundu ama odu kiresani ipaja ipatorbatin kiresan banasa ene ክርስቶስን ከእንግዲህ ሰው ቤት አልሰራም ብየዋለሁ። ያንተ ልጅ ከሆንኩ በላቤ ሰርቼ መብላት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም እኛ ጴንጤዎች ሲባሉ ለማኞች አይደለም። በቃ ለምን ማፈቀት ቤቱ ጴንጤ ታጥሚት hojjetta danqashii dibbultu garuu ጴንጤ nama maqaa waaqa arrabsiisaa jirtu of eeggannoo. Kiristoos hojii koonaa hojjetee jira. Guyyaa bira ammoo dhugaa isin baa kadhannaa isin hin jedhe nan irraanfatinaa. Amma ammoo paastarii waan tokkoon kadhadhaa harka koo kanaaf afaan koo zayitiidhaan na dibanii akkanaa kadhatan. Yesuus diraame amma sirriitti akka nama waaqayyoo tokkotti ani waaqayyo utuu ilkaanin jirre biqilchuu argee daakuun amma daakamee sii dhufame sun mana kee keessaa hin dhumu. Anaaf mucichi kanuma nyaanne maal ta'uuf jedhe du'a eeggataa kan jirtu waaqayyo baankoo mana kee guuteera.
Faith is like this. Amantii jechuun isa kanadha. Ela dhaqii fidi inyaanna manni keessan keessaa daakuun hin dhumu. Isheen akkasamma ani hin beeku kanarratti baajati addaa sii ba'eera. Simis yiwaxaan maqaan kee hin ba'a. Guutummaa biyya Itoophiyaa irra deemteen tajaajilu. Amma iyyuu taanaan birriidhaaf hin tacaannaqinati. Waggaa shanii asitti biyya Itoophiyaan alatti biyya Afrikaa keessaa biyya lama, biyya Awurooppaa keessaa biyya tokko, biyya Ameerikaa keessaa biyya tokko, biyya Arabaa keessaa biyya tokko. Waggaa shanii asitti Waaqayyo dabarsee harka keetti kenna. Mucaan kuni dhuga baatu Kiristoos ishee sirriif ishee dhugaa taate. You are other. Yes. Amma afaan haaraa. Yes. Amazing. Waan haaraan jireenya kee irratti hin ta'a. Hidhaa baay'ee siinii kama. Jal'oota kaleessa wajjin jallina gochaa turte. Amma Waaqayyo dabarsee harka keetti kenna. Visionary nesh. Visionary das. Haadha mul'ataatati. Kana booddee warra adii, warra gurraacha, warra diimaa saba kam keessatti hojjettanaan jedhama. Petros isa duraa boqonnaa tokko kudhanii amma lakkoofsa 14 akkas jedha. Raajonni warri waa'ee ayyaana isiniif kennamuuf ture sana raajii dubbatan. Fayyina kana barbaadanii waa'ee isaa qoratan. Isaan waa'ee dhiphina Kiristoosiin argatu, waa'ee ulfina booddeedhaan isiniif dhufuuf jiru duraan dursanii yeroo dubbatan hafuurri Kiristoos inni isaan keessa ture gara namaa attamii yookiis yeroo attamii akka inni argisiisu ture in qoratan. Wanti isaan hojjechaa turanis mataa isaaniif utuu hin ta'in isiniif akka ture mul'ifameera. Kunis hafuura qulqulluu isa Waaqa irraa ergameen amma karaa warra wangeela lallabanii isinitti himamee kanammoo ergamoonni Waaqayyoo iyyuu keessa lixanii ilaaluu hin hawwu turan. Kanaaf mudhii yaada keessanii jabeeffadhaa, warra of qaban ta'aa, abdii keessan guutummaatti ayyaana isa yeroo Yesuus Kiristoos mul'atuutti isiniif dhufu irra kaa'adhaa. Ameen. Ati dhagaan sochooneedha. Maqaan kee irraa kaasee Phexrosin jedhamu eenyu jedhamu? Keefaa jedhamu. Ati Keefaa jedhamta. Maqaan kee irraa kaasee jijjiirameera. Baay'ee Waaqayyo gaafa nama jijjiiru eenyummaa namaa duwwaa miti, maalummaa namaa duwwaa miti, maqaa namaa sin geddara. Ameen. Galanni Waaqayyo isa jiraataa haa ta'u. Kanaaf Phexrosin gooftaan keenya Yesuus Kiristoos yeroo waldaa kiristaanaa kana biyya lafaa irratti hambisuu barbaada. Waldaa kiristaanaa ofiisaati waan deemu biyya lafaa irratti yeroo dhiisuu barbaadu Phexrosin fa'a Andriyaasiin fa'a utuu isaan qurxummii qabanii lagarra deemanii baay'ee hojiin Phexros fa'a inni guddaan inni olaanaan daldala ture. Daldalli isaanis qurxummii nyaachuu duwwaadhaaf miti Phexros fa'a kan isaan hojjetan. Gabaadhaaf isin dhiyaasu, gabaa addunyaaf isin dhiyeessu. Hojii guddaa yeroo sana qurxummii qabuun biyya sana keessatti qurxummii qabuun beekamaadha. Kana booddee gooftaan keenya Yesuus dhaqee har'aa kaaftee Phexros ati qurxummii walitti hin qabdu. Eenyuun walitti qabda? Saba koo walitti qabda. Tiksee saba koo taata. Haleluuyaa. Kanaaf kottuu na duukaa bu'e. Kottuu maal ta'e? Na duukaa bu'e. Kun na duukaa bu'e. Sin barbaada. Akkati na duukaa buutuun si barbaada ittiin jedhe. Tiksee taataa jedhe. Kanaaf gooftaan Yesuus Kiristoos
turan keessaa Phexrosidha. Phaawulos waa'ee Phexros yeroo dubbatu Yaaqoob, Yohaannis, Phexros warra akka utubaa waldaa kiristaanaatti ilaalamanidha. Yookaan jaarsolii waldaa kiristaanaa warra jalqabaati. የኢየሩሳሌም ቤተ ክርስቲያን ምስራች ናቸው። ወልዳ ክርስቲያና እሼ ኢየሩሳሌም እሼን ዲጋምነሰ እሼ ጀልቀባት እሼ አባም ተሰላ ከናፍ ጴጥሮስ ዋቀዮራ ሰገሌ ጉዳ ደገኤ ገረ ሆጂ ዋቀዮ ገረ ያደ ዋቀዮ ነመዱፌዳ ነሞ ኦቲ ክርስቶስ ከናፍ ገቲ ጉዳ ከፈለ ዮካን ገቲ ጉዳ ባሴዳ ከና ጴጥሮስ እርጋሳ ገና ሰሙመ ኬሳ እለት ይሁዳታ በሬስ ጳውሎስ እርገማ ወረ ኦርማ ጀደም የዋማ የአይዛብ ሐዋርያ ወይም መልእክተኛ ዮካንሞ እርገማ ከን ወረ ኦርማ ጴጥሮስ ሞ እርገማ ወረ ሰበዋ ቀዮ ጀደም የዋማ ጴጥሮስ ጳውሎስ ሆጂ ጉዳ ጴጥሮስ ሆጂ እርገሞታ በቁና ተተመ ኩደ ለማቶገነ እሰራ ፉደ ጳውሎስ በቁና ኩደ ለማ ዮካን ኩደ ለማ ካሴ አመድ ግደሚ ሰደት ይተወገነ ከና ይሮ ወንጌል አሪያ ተማቱረ ጴጥሮስ እርጋ ከነ ከነኒ በሬስ ወረ ይሁዳታት warri Yihuudootaa kun immoo sagalee Waaqayyo yookaan immoo Kiristoos isa abdachiifame masii kanatti amanuu didanii baay'ee rakkisu. Sabi warri kan saatii Kiristoosiin hin amanne warra inni dhufee Kiristoosiin hin fudhanne warri Yihuudootaa Kiristoosiin warri amanatan warra ormaati. warra ormaa jechuun eenyudha? Eenyu ormi? Nuyi. Kiristoosiin garuu har'a maal taana? Ijoollee Waaqayyoo jedhamu. Warri Yihuudootaa garuu durdurii kaasanii saba Waaqayyoo jedhamu. Nuun garuu saba Waaqayyoo hin turre. Saba kanaarraa badeef saba harcaa turre. Kiristoos Iyesuus dhufuu isaatiin maal arganne? Mucaa Waaqayyoo jedhamne waamamne. Nun har'a garbootuun taane ijoollee Waaqayyooti mucaadha. Mee ati mucaadha waliin jedha. Ati garbicha mitedha. Garbicha jechuun nama namaaf hojjetu kan namaaf ergamu kan bitamee turaatu birmadduu kan hin qabne firiidam የሌለው ሰው ማለት ነው። yookaan nama firiidamii hin qabne nama boqonnaa hin qabne kan namaaf hojjetu kan namaaf yaadu yeroo hundumaa telefiisaa dhiisee namaaf yaadu jechuun kan mana namaa jiraatu jechuudha. Garba jechuun ilma jechuun mana baasaa kan taa'u mana baasaa keessa kan jiraatu baabbaatuu ቤት ውስጥ የሚኖር ማለት ነው። ሃሌሉያ! ilma jechuun mana baasaa keessa kan jiraatu mana baasaa keessa kan deddeebi'u akka jaallatetti ajajee kan fudhatu jechuudha. ati irra garbamin ilma amen jettuusi nama cinkee jiruuni ati garbamin ilmaadha. ati hojjetaa min ilmadha. galanni Waaqayyoof ta'u. ati hojjetaa min ilma. ameen. namni namaaf hojjetu akka barbaadetti nyaachuu hin danda'u, akka barbaadetti dhuguu hin danda'u, akka barbaadetti hojjechuu hin danda'u, akka barbaadetti taa'uu hin danda'u, akka barbaadetti ka'uu hin danda'u. namni mana namaa taa'uu qooti. ilmi garuu akka barbaadetti ajajee nyaata, akka barbaadetti ajajee dhuga, akka barbaadetti deema, akka barbaadetti ta'a, akka barbaadetti ka'a. hundumtuu kan abbaasaa waan ta'eef kan saati. dhageessaniittu hundumtuu kan abbaasaa waan ta'eef kan saati. garbi garuu yookaan namni mana namaa hojjetu kan saa waan hin taaneef akka barbaadetti nyaatee dhuguu hin danda'u. ajaja namaan deema, ajaja namaan ka'a, ajaja namaan socho'u, ajaja namaan bahee gala. ati hojjetaa mana namaa min ilma malee. ati ilmaa waliin jedha. hojjetaa mana namaa mitedha. Haleluyaa! hojjetaa mana namaa mitati ilma mucaa Waaqayyooti. akka barbaadetti ajajee fudhachuu dandeessa, akka barbaadetti ka'uu dandeessu. mana Waaqayyoo keessa namni tokko namni si ittisu hin jiru. ati
aboo karaa Kiristoos siif kenname sanaan hojii guddaa hojjechuu dandeessaa jechuudha. Aboo qabda. Ameen.